Oyya daawwattootaaf hordoftoo keenya jaalatamoo arguyyaan gurraan dhala furii barkum 2022 oduu heennarraa san dhageessa oduu waliin Angalma Oromooti. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo tarkaan filaalessa nyaap uummata Oromoo waraan weerartuu PP irraa fudhati jabeesseettuun fufuu shaggar naannesse injifannoo culuqaa galmeessee jira. Gootuu gabaas tarkaan fi hanaa qophii oolmaa waraan bilisummaa Oromoo keessa qabanneessanii dhiyaatan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa godin Orro Guduruu Wallaggaa aanaa muruu keessatti ilmaan Oromoo sadi rasaasan rukutuun ijjeessan jaalni moona fayyisaa dabalata qaba. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa mootummaa faashistii PP'n deeggaraman qe'ee abbaa isaanii irratti ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufuun godina Orro Guduruu Wallaggaa onaa muruu qarqara magaalaa Obborraa Araddaa Faaqii fi magaalaa Obborraa keessatti gurraan dhala 2022 toora sa'aatii 11 walakkaa irratti ilmaan Oromoo sadi ajjeesuun barameeraan. Humnoonni finxaaleeyyii kuniin andaara magaalaa Obborraa Araddaa Faaqii keessatti namoota 2 Gaddafaa Baqqalaa hojjetaa waajjira geejjiba aanaa muruu fi Misgaanaa Baqqalaa qonnaan bulaa jireenya dhuunfaa isaa jiraatu yoo ta'u, namoota ajjeechaa sana magaalaa irraa iyya birmataa turan keessaa immoo dargaggeessa Mitikkuu Qumee ajjeesuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota finxaaleeyyii kana addatti meeshaa hidhachiisee uummata Oromoo irratti lola bananii akka buqqisanii fi ajjeesan gochuun ajandaa siyaasaa bitachuuf hojjechaa kan jiru yoo ta'u, gama biraan ammoo humni waraana Amaaraa godina Orroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jaardagaa Jaartee keessa qubachuun torbanoota itti aanan keessa tarkaanfii fudhachuuf akka jiru barameeraan. Uummanni Oromoo godina Orroo Guduruu Wallaggaa baadiyyaa onoota godinichaa keessa jiran humnoota finxaaleeyyii kanaan buqqa'uun gargaarsaaf kan saaxilaman yoo ta'u, jiraattonni dubbachuun qonnaan bulaan qonna dhaabee, barattoonni barnoota dhaabanii akkasumas daa'immanii fi dubartoonni gargaarsa yaalaa dhabanii sodaa humnoota kanaaf magaalaa Shaambuu fi Naqamteef kanneen biroo keessa faca'anii jiraachuu dabalanii addeessaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee keessatti abbaman keetitti waraan bilisummaa Oromoo heejjiraa jechuun dubartii ulfaa'idhan. Jaalnadhii Oromoo bal'inni isaa harkaa qaba. Waraanni mootummaa gabroonfataa PP bakka jiru cufatti ilmaan Oromoo sababoota garaagaraa uumuun ajjeesuu fi hidhuu hojii idilee taasifate wiixata darbe ammajjii 31 bara 2022 godina Arsii Lixaa ona Shaashamannee ganda Habaaroo keessatti aadde Busurree Hasoo dubartii jedhamtu abbaa manaa kee Dastaa Abbishuu jedhamu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun qabanii hidhuu maddeen har'ata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Aadde Busurree Hasoo haadha maatii fi ulfa de'uu geesse yoo taatu waraanni mootummaa sirna faashistii koloneel Abiyyi Ahmed rifaatu tokko malee daddarbachaa gara waajjira poolisii ona Shaashamannee magaalaa Shaashamannee keessa jirutti geessuun hidhanii jiru. Dubartiin Oromoo abbaan manaa isheen erga wal argitee waggoottan lakkoofsistus inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee nu ajjeesuuf baadiyyaa aanichaa keessa naannawaa waan jiruuf nuti ammoo dursinee siin ajjeesna jechuun nama lubbuu lamaatti dhaadachaa turan. Aanuma Shaashamannee kana keessatti bara darbes maatii Dastaa Abbishuu kan abbaa, haadhaa fi obboleeyyan walumaa galatti gara namoota 7 sababa isaan hidhanii turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godin Wallaggi Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti mootummaan PP barattoota kutaa 12ffaa qoramuu jiran jumlaan hidhee jiraachuun dhaga'am dabalati isaa jaalaqaafan fayyeerattu qaba. Akka maddeen keenya mandii jedhanitti mootummaan faashistii Impaayera Itoophiyaa barachuu barattoota Oromootiin gammanne qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa yeroo barattoonni naannoo biroo fudhatanitti qormaata dhowwachuun osoo hin fudhatin hambise hanga yoonaa rakkisaa kan ture gurraan dhala 2022 ammoo sobee kottaa qoramaa jechuun barattoota aanaa 3 Qondaala, Beegii fi Kobor gara magaalaa Mandiitti yaamuun yeroo isaan dhaqanitti namoota 60 ol hidhee rakkisaa jiraachuun maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Barattoonni kun aanaalee 3 kanarraa yeroo dhufanitti siree kan kireeffatan yoo ta'u waraanni mootummaa PP halkan kutaa ciisichaa isaanii irra deemuun reebicha ammaataa fi sarbama mirga namoomaa hamaa irraan ga'aa kan turanii fi ijoolleen barattootaa shamarranii ta'an ammoo humnaan gudeeduun itti roorrisaa turu barattoonni maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Nuti magaalaa Mandii kan dhufne qormaata fudhachuuf malee kiyyoo kana maqaa qormaataan mootummaan nuuf qopheessa jennee hin yaanne kan jedhan barattoonni warreen carraa hidhamuu miliqanii qormaata fudhachaa jirru jireenya keenyaaf yaaddomneerra jechuun miira jiru ibsanii. Warreen mana siree kireeffataniin alatti kanneen mana dhuunfaa namootaa kireeffatan ammoo
bishaan dhaquufis ta'e dunkaana dhaquufis waraqaa eenyummaa gaafatamna jechuun bilisaan socho'uu danqamuu ibsuun mootummaan afaan qawween fedhiin isaa qofti akka hubatamuuf hojjechaa jiru tokkummaan dura dhaabbachuu qofaatu furmaata jechuun ammeenya mootummaa PP maddeen itti ibsaniiru. Godin Matakkal Aanaa Dibaat keessatti humnooti finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo ajjeesan yoo ta'u mootummaan naannoo Amaaraa humna faannootiif poolisoota humna addaa baay'inaan galchaa jiraachuun baram dabalati isaatiif jaar Awwi Muhammad. Mootummaan sirna PP lubbuu ilmaan Oromoon tirgaa siyaasaa yookiis politiikaal gembel taphachaa jiru ilmaan Oromoo bakka isaan uummata impaayiratti biroo waliin ta'uun waggoota hedduuf waliin jiraachaa turanitti uummata Oromootu ilmaan Amaaraa ajjeesaa jira jechuun mootummaa naannoo Amaaraa fayyadamee humnoota finxaaleeyyii ijaaruun ilmaan Oromoo ajjeesisaa jira. Amajjii 31/2022 godina Matakkal Ona Dibaat ganda Giiboo keessatti Fiqaaduu Baqqalaa kan jedhamu abbaa ijoollee 6 kan ta'e osoo inni du'aa gahee dhaqee galuu karaatti humnoota finxaaleeyyiin rasaasaan rukutamee ajjeefameera. Guyyuma kana dargaggoota Oromoo badii tokko malee mana hidhaa Gaalessaatti hidhamanii turan 2 Raggaasaa Ayyaanaa fi Taakkalaa Mangashaa qeerroowwan jedhaman mana hidhaatii baasuun ganda Giibootti geessanii rasaasaan rukutanii ajjeesanii gatan. Reeffi qeerroowwan Oromoo lameen kun akka hawaasni hin kaasne dhorkamuun bineensa nyaachisanii jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Kana malees godina Matakkal Ona Dibaat kana keessa mootummaan naannoo Amaaraa poolisoota humna addaa Amaaraa faannoo fi milishaa konkolaataa hedduun galchee qubsiisaa akka jiru jiraattonni himuun yeroo ammaa jibbiinsa Oromummaa irraa qabaniin hidhattoonni kunneen badii malee Oromoo ta'uu qofaaf ajjechaa raawwachaa waan jiraniif Oromoon bakka maraa nuuf birmachuu qaba jechuun dhaammataniiru. Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo keessatti waraan bilisummaa Oromoo sahattaa jechuun uummata dararuu jiran jaalnaa tolammii dabalata qaba. Guraandhala 2 bara 2022 mootummaan sirna PP godina Harargee Lixaa Aanaa Mi'eessoo bakka addaa Jalloo jedhamutti waraana isaa uummatatti bobbaasee dirqiidhaan uummata yaasuun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ba'anii erga homaatu dhabanii deebi'aniin booda isintuu dhoksa jechuun uummata jumlaan reebichaa maarraan ga'anii mana hidhaatti geessanii hidhu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Guyyaa kaleessaa jechuunis guraandhala 3 bara 2022 bifuma wal fakkaatuun uummata bosona keessa oliif gadi oofuun rakkisaa kan turan yoo ta'u sababa waan tokkoyyuu dhabaniif meeshaalee gurguddaa lafa duwwaa irratti dhukaasuun ilmaan Oromoo Ona Mi'eessoo bakka addaa Jalloo jiraatan shororkeessaa turaniiru. Lixaa Harargee Ona Mi'eessoo fi onoota ollaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhatetti kan baaragde waraanni gabroonfataa Impaayera Itoophiyaa waan qabduu fi gadhiistu wallaaltee baatii tokko dura tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa bosona naannichaa irratti yeroo raawwattu amma ammoo uummata meeshaa maleeyyii irratti dhukaasuun yakka raawwachaa jirti. Bosonni waraana bilisummaa Oromoo saba isaa Oromoodhaa kan jedhan jiraattonni naannicha sakattaasistus gama kamiinuu irree fi abdii saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuun hin danda'amu jechuun jiraattonni Ona Mi'eessoo har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Baalee Lixaa Diishoo keessatti namni nagaa tokko badii tokko malee halkan manaa fuudhuun reebicha irraa geggeessuunidhaan jaal gurraachi goollichaa dabalata qaba. Ajjeecha fi dhaansi bar mootummaa biyya Ahmed kan maqaa mootummaa Oromoo jedhuun aangoo tolba'een hammaatetti fufuun sabboontota ilmaan Oromoo bakka jiranitti adamsanii miidhuu jabeessan. Haalum kanaan gurraandhala 2 bara 2022 godin Baalee dhiyaa Aanaa Diishoo ganda Bakarraa keessatti dargaggoo Oromoo Liiban Gadaa jedhamu. Waan kan yakkitee ladoon jedhinu isummaan haadha jira halkan sa'aatii 4 manumitti ol duudanii fuudhanii deemuun gara waajjira poolisii Aanaa Diishoo geessanii hidhuudha. Dargaggoo Liiban Gadaa armaan durgaaf jillee abaaboo biiseen akkuma nam cufaa dhaabichi waliin socho'aa kan ture yoo ta'u eegaa waajjirri adda bilisummaa Oromoo godin Baalee keessa cufamee callisee taa kan turee fi hidhati dhaab siyaasaa tokkollee waliin kan hin qabne ta'uu maddeen keenya lafa sinuuf addeessan. Mootummaan sirna faashisti PP waraana isaa cufaa onoota Oromiyaa keessa bobbaasuun ilmaan Oromoo sabboonummaa qaban adamsee ajjeesisiisaa fi hidhee dararaa jiraachuun ni beekama. Waltajjii dabbalootaaf caasaleen sirni PP godin Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee taaniin sochii waraana bilisummaa Oromoo godinicha jiruu yaadda'uun dhaga'ama. Dabalati isaa Jaalnimoona Fayisaa akka ittaanu dhiyeessa. Waltajjii godina Arsii Lixaa keessatti dabballoonni sirna PP fi caasan nageenyaa ta'aniin onoota godinichaa waraanni bilisummaa Oromoo waan seeneef akka duraa seetanii hin callisina namoota kanaan dura ilaalcha bahoo qaban barbaadatiidha jechuun waltajjii ta'an irratti yaaddoo qaban kaasaniiru. Waltajjii kaleessa gurraandhala 3 2022 godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti bakka bulchitoonni bulchiinsa fi nageenya akkasumas hooggantoonni poolisii humna addaa Oromiyaa argamanitti waltajjii ta'aniin akka Wallagga Gujii fi Boorana qofa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dubbachaa turan osoo hin taane yeroo ammaa godina keenya Ona Shaallaa Arsii Nageellee fi Shaashamannee jala socho'aa waan jiraniif namoota jara waliin hidhata qabu jedhamee shakkamu akka hidhaman dabaluun kallattii kaa'ataniiru. Kana malees onoota godina Arsii Lixaa sochiin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhamu uummata dirqamaan itti bobbaasanii
bosona sakattaasuu fi qonnaan bultoota hidhata isaanii qaban ajjeesuu fi manneen jalaa akka gubatu marii isaanii kaasaniiru. Uummanni Oromoo godina Arsii lixaa gochaa ammeenya mootummaan PP dabballoota fi waraana isaa fayyadamuun karoorfate tokkummaan dura dhaabbatee qabsoo isaa irree fi gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromoo faana hiriiruun galiin akka ga'u kan dhaammatan qeerroowwan bilisummaa Oromoo arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbiseedha. Godin Kaab Shaggar Aanaa Huyyuu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkamuun uummati baagal danqame. Dabalatisaa akka ittaanutti sanii dhiyeesse. Waraanni PP aangoo siyaasa leelliftoo sirni Minilik jalaa gajjabeessuuf Oromiyaa godinaalee cuf keessatti mata nafxanyoota Koloneel Abiyyi Ahmediitiin bobbaafaman godin Kaab Shaggar Aanaa Huyyuu keessatti isa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun uummata rakkisuu jira. Haal kanaan torbaanum kan Kaab Shaggar Aanaa Huyyuu Gandisullee Ceekkaa keessatti ilmaan Oromoo yaktokkollee hin dalagin isa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun gandi heeddeemanii man keessa baasuun dhaanit kan hin jenne irraan ga'uun caccabsanii wallaansallee dhoowwachuun uummatichi dararaa arguu jira. Gandi Sulee Ceekkatiin alaallee aanum Kuyyuu magaal gab gurraachaa keessatti nami magaal keessa afaan Oromoo bilbilaan haasawaa deem eeruu waraana bilisummaa Oromootiif laati jechuun uleen cafaquun manidhaa akka darbanii jiran yoo ta'u gochaa waraanii mootummaa faashistii PP raawwachuu jiru jireen uummata Oromoo rakkoo heeggalchee jiraachuu jiraattoti har'as biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiran. Godin Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo Guutuu magaal Karramillee keessatti waraan sirni PPtiif dabballoonni sirni PP tajaajila daldalatiif geejjibaa dhaabsisu hawaasi homate. Bal'inni isaa jaalee rangameessaa akka ittaanu dhiyeessi. Sirni bulchiinsa Koloneel Abiyyi Ahmed mataa irraa gadi tortoraa jiru uummata Oromootti yaada filatamuu danda'u fidee ittiin uummata Oromoo amansiisuu waan dadhabeef uummatichi bulchiinsa isaa irratti warraaqsa gaggeessaa jiraachuu hubachuun godina Ba'aa Harargee Ona Gooroo Guutuu keessatti uummanni akka walirraa hin tajaajilamne tajaajila ugguree jira. Somba leellistoota sirna Minilikiin kan arganan waraanni fi dabballoonni sirna PP torbee kan Ona Gooroo Guutuu magaalaa Kaarraamiillee keessatti dunkaana cufsiisuu baajaajii fi doqdoqqee dhaabsisuun hawaasni meeshaalee bu'uuraa nyaataaf isaan fayyadu akka hin arganne tolchuun dararuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkasumas waraanni fi dabballoonni sirna PP milishoota dabalachuun qabeenya uummataa deeggartoota waraana bilisummaa Oromootis jechuun saamaa fi hidhaa kan jiran yoo ta'u uummanni baadiyyaa Ona Gooroo Guutuu magaalicha keessaa mi'oota isaan fayyadu bitatanii galuu hin danda'an karaatti qaamota nageenyaa mootummaa ofiin jedhuun saamamu. Yeroo ammaa wanti waraana sirna PP fi lukkeelee isaaniin aanicha keessatti hojjetamaa jiru nuffisiiseera kan jedhan jiraattonni mootummaa yakkamaan kun maqaa Oromoo dhaatee aangoo irra taa'uun isaa nama saalfachisa jechuun kan dubbatan jiraattota Ona Gooroo Guutuuti. Daawwattootaaf hordoftoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu oduun nu gurraan dhala furii bar 2022tiif arratti biyyoolessa Oromiyaa irraa jenne qabannee sanii dhiyaan haa gammaa san dhageessaa tur qophiilee arratti biyyoolessa Oromiyaa haafan waliin turti gaarii. Wasiwamte malengaltu, Lafiamte malengaltu, Lafiamte malengaltu, Wasiwamte malengaltu, Goya sariti, Anawamindi rogabatige, Goya sariti, Anawamindi rogabatige, Baladami, 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 Anawamindi rogabatige, Anawamindi rogabatige, Anawamindi rogabatige, Baladami, 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 Anawamindi rogabatige, Anawamindi rogabatige, nada batere, nada batere, nani jigure, nani jigure. Wajete jatinga da badi sasa, wajete jatinga da badi sasa. Amanta fisi amtisa, amawasi amtisa. Wasi wamte malengaltu, wasi wamte malengaltu. Baladami, 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 Anawamindi rogabatige, Anawamindi rogabatige, Baladami, 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 Anawamindi rogabatige,
Manawami kiro gabatiki. Manatanggatsami. Manadami. Manadami. Igaranatami. Manadami. Manadami. Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo qophii oolmaa oboorraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 4 bara 2022 isin dhageessisaa injifannoolee cululuqoo fi diina baaraksan waliin ani daandii Elemooti. Irree fi wabiin uummata Oromoo oboon zoonii giddugala bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachuu itti fufee jira. Waraana sirna faashistii PP kan impaayera dulloomaa tiksuuf dhamaatu waraana bilisummaa Oromoo aanaa dirreen cinnii keessa socho'u sakattaaf kan bobbaate kallattii 4 yoo ta'u kallattiin arfan kunis aanaa ammayyaa, aanaa tokkee kuttaa'ee, aanaa dirreen cinnii fi aanaa jibaatirraa kan sossoote humnoonni kallattii dirreen cinnii tokkee kuttaa'ee fi ammayyaa irraa dhufte wal dhuunfattee sochii gochuuf yaaltus onnattee gara leencichaatti siquu hin dandeenye. Humni kun yeroo sanatti ganda boolaa roggee bakka addaa tulluu labuu kalaalaa yookaan bakka awwaalchaa Gabreel Tulluu fi Daalachaa yookaan ammoo mana barumsaa Daalachaa keessaa qubattee turte. Humnattoota PP waraana kana dhuunfachuuf jibaatirraa kaatee deemaa turte ganda mooluu faallee bakka addaa mooluutti kaleessa guyyaa naannoo sa'a 6 walakkaa akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaatti oboon buttaa joobir daansee bakakkaatti buusuun reeffaa fi madoo PP walirra tuuleera. Humna reebduu waraana kana baraaruuf magaalaa jibaatirraa sa'a 8tti dhuftee ganda muunyoo wiixatee bakka addaa Toogoo jedhamutti buttaadhumti kun qolachuun dhukkeetti ishee makuu danda'ee jira. Lola guyyaa kaleessaa bakkeewwan lama kanatti adeemsifameen waraanni PP konkolaataa paatroolii 3 fi ambulaansii 2 reeffa yoo kaafattu konkolaataa 3 ammoo madoo kaafachuusee gabaasni nu qaqqabe ni addeessa. Haaluma wal fakkaatuun gurraandhala 2 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo buttaan holqa mooree aanaa gindabaratti magaalaa kaachis galgala keessaa sa'a 1 irratti kallattii 2 seenuun shiftoota PP magaalaa maadheffattee jirtu gadochisuun beekamee jira. Sochii kanaan kan weeraree humni shiftaa bilisiginnaa kun boolla golgaa qotatte keessatti galuun halkan guutuu dhukaasaan magaalaa jeeqaa akka turte jiraattonni nuuf addeessanii jiru. Kaleessa gurraandhala 3 bara 2022 gootonnonnee sibiilaa oboon aanaa Abuunaa Gindabarat keessa sossa'u magaalaa Abuunaa cinatti loltuu waraana mootummaa garboonfattuu PP irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu irraa ajjeesuun gariin ammoo madoon adabee jira. Qabsoon xumura gabrummaa falmaa afaan qawween geggeeffamaa jiru hanga Oromiyaa walabaa ijaarree gadadoo fi iraara uummata keenyarraa buusnutti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof oraa bulaa deebana. Finaan gararraa deemee bilisoomsuudha biyyaaf ba'aa gabrummaa fonqolchee darbuuf kanaafuu ni diree lubbuutti dabu. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan gurraandhala 4 bara 2022 isiniif dhiyeessaa gabaasa gumaachaa waliin annadi Oromooti. Sabboontotni ilmaan Oromoo reefii gaachana sabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanitti fufanii jiru. Haaluma kanaan maandeen urjii 12 baha Oromiyaa baha Harargee irraa qarshii 10,000 rasaasa kilaashii firii 63 fi gumbii rasaasa duwwaa firii 1 bozoonii bahaatti gumaachanii jira. Magaalaa Dirree Dawaatti maandeen dargaggoo waliif qarshii 2,800 yoo gumaachan achuma magaalaa Dirree Dawaa keessatti caasaan maaddee biiftuu bahaa gargaarsa qarshii 600 caasaan maaddee afran qalloo qarshii 800 fi 20 caasaan maaddee bakkalcha bahaa qarshii 700 gumaachanii jira. Kana malees ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa jiran maaddee ibsituu dukkanaa jalatti gurmaa'uun tumsarree fi gaachana uummata Oromoo boof taasisaniiru. Gumaachi isaan taasisan kunis jaalfalmattuun 3,125 jaal Aamiin 3,200 jaal Tahaa Yaasiin 8,000 jaal Hamdiyaa 3,170 gumaachanii jiru. Ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa jiran maaddee imala gara Finfinnee jedhu jalatti gurmaa'uun gumaacha waraana bilisummaa Oromootiif gumaacha marsa lammaffaa taasisanii jira. Muhammad Jibril 200, Aliyyii Tukkee 200, Magarsaa Huseen 200, Umar Aliyyii 350, Muhammad Hassan 200, Muhammad Ahmed 200, Abdurrahman Abdallah 650 walumaa galatti riyaala Swiidii 1,350 arjoomanii jiru. Sabboontotni ilmaan Oromoo gumaacha taasisanitti fufuun maandeen seenaa Doombir Abdii fi gaachana saba Oromoo obbo dinagdeen tinnisuuf qarshii 250 galii taasisaniiru. Tumsi oboof taasifamu itti fufuun
Sabboontuun intala Oromoo urjii intala woboo jaalattu maqaa jedhamtuun kan beekamtu dhuunfaadhaan woboo jabeessuuf shilingii Keeniyaa 31 gumaacha taasiftee jirti. Kana malees miseensonnii fi deeggartoonni maaddee tumsa woboo biyya Masrii koodii 39 gurmuu tumsa woboo ifa guddinaa xirroo carcar gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf qarshii 8,320 galii taasisanii jiru. Gumaacha taasisan kanas hanga Oromiyaa walaboomtuu fi Oromoon bilisoomtutti deeggarsi isaan godhan kan itti fufu ta'uu koreen qindeessituun maaddee tumsa woboo biyya Masrii koodii 39 gurmuun tumsa woboo ifa guddinaa xirroo carcar ibsan. Itti dabaluun koreen tun woboo tumsuun qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuudha jennee aman. Hawaasni Oromoo biyya Masrii jiran woboo akka tumsan waamicha Oromummaa fi obbolummaa godhuu fi feenas jedhanii jiru. Guyyaa waraan bilisummaa Oromoo ammajjii 1 bara 2022 sababeeffachuun biyya Yemen magaalaa Sanaa irraa deeggarsa woboo taasifamee jira. Deeggarsi kunis maaddee Jaalnadhii Gammadaa, maaddeen Jeneraal Waaqoo Guutuu fi sabboontota ilmaan Oromoo deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo woboo irratti hirmaachuun riyaala Yemanii 299 gumaachan. Akkasumas afooshaan tokkummaa wirtuu walgargaarsa dubartootaa riyaala Yemanii 78 gumaachan. Afooshaan Hawwan Qeerroo riyaala Yemanii 70 gumaachan. Afooshaan Keerii riyaala Yemanii 53 gumaachan. Gurmuu tumsa woboo ifa guddinaa xirroo carcararraa falmattuu Oromoo riyaala Siwiidii Arabiyaa 100 maaddeen godaannisa seenaa harma muraa aanoleerraa sabboontuu Oromoo riyaala Siwiidii Arabiyaa 100 maaddeen xumura gabrummaa irraa biiftuu barii riyaala Siwiidii Arabiyaa 100 gumaachanii jiru. Akka waliigalaatti gumaachuu woboo guyyaa kana taasifame riyaala Yemanii 500 qarshiin paayera Itoophiyaa 52,290 woboof gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaa aabaa woboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Akkam jirtu naguma daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Nagaa jala Rabbi nagaa keenya. Mee lafa isinirraa dubbachaa jirtan akka dhaggeeffattoota keenyaaf ifa ta'uu fi jiraataa naannoo kamiiti isin? Jiraataa Aanaa Dibaatii godina Matakkal san achiin jiraatu. Ayyee Oromticha godina Matakkal Aanaa Dibaat. Aanaa Dibaat keessa rakkooleen garaagaraa akka ture deddeebinee gaafachaa turre miidiyaa
kanaan fayyadamuudhaan hawaasa bal'aatiin gahaa turreerras ammas rakkoon kun akkatti fufeetu dubbatama. Rakkoon naannoo sana jiru kan dhiyeenya kanatti dhalate maali? Kooni naannoo godina Matakkalee aanaa Arbaaxii ballachaallee jiru. Baay'inaanis immoo rakkina akka rakkootti ilaalamu. Uummanni keenya uummanni Oromoo hundumti xinnaaf guddaan dubarri baatee hin galtu. Qeerroon bahee hin galu, jaartiin hin galu, jaartiin baatee hin galtu. Rakkina du'aatiin dararamaa jira. Mee as keessatti gaa namoonnis akka du'aa jirantu dubbatama. Torbeedhuma kana keessa namni du'e akka jiru jiraattonni ni kaasu. Meesin akka jiraata naannoo sanaatti waan isin dhageessan yookiin argitan jira yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf kaasa. Godina Matakkalee aanaa Arbaaxii keessatti magaalaa Gaalessaa keessaati qeerroo ijoollee lama Raggaasaa Ayyaanaatiif Taakkalaa Mangashaa kan jedhamanii qabamanii mana hidhaa seenanii mana hidhaatti immoo humna faannootiin dhaqanii rasaasaan dhaamanii ganda Diiphoo keessatti ajjeefamaniiti kan isaan jiran. Reeffi isaaniillee ammayyuu hin kaane. Akkasumas immoo Fiqaaduu Baqqalaa kan jedhamu akkuma abbaa ijoollee ja'aati. Nam kunis akkasumatu ammeenya firaa socho'aa jiru ganduma Diiphoo kana keessatti du'ee hawwaalame. Isaan kun lamaan immoo reeffi isaaniillee hin argamne. Achi buuteen isaanii biyyi akka itti bahee barbaadullee dhabee sodaatee taayaa jira. Eeroowwan mana hidhaatii ba'anii ajjeefaman kun gaafa yoomii ba'anii ajjeefaman? Gaafa dafinoo. Torbeedhuma kana keessa? Torbeedhuma kana keessa gaafa dafinoo. Sababni isaan akka ajjeefaman taasifameef wanti beekamu jira. Waanuma tokkollee badii hin qaban. Oromoo ta'uudhuma isaanii irraan kan hafe waan tokko kan hojjetan akka hojjetan illee hin qaban. Naannoo yookaan aanaa Dibaat sana keessatti Oromummaan akkamii? Yakka moo Oromoo ta'anii achi keessa jiraachuun kabajaatu jira? Maaltu hubatama naannoo sanatti? Oromoo jedhamee namni waamamu hundumtuu beerri gabaatti qalamteetti magaalaa Gaalessaa keessatti jennee kana durallee akkasuma dhaga'ameera. Uummanni Oromoo marrillee dhaga'eera jennee yaalla. Ammas immoo akkasuma dargaggeettiin jiru bahee galuuf Oromummaa maqaa Oromootiin waamamuun akka yakkaatti ilaalamee fakkiin immoo akka bineensaatti bineensillee kabaja qaba, safuu qaba. Waan tokko akkuma bineensa akka diinaatti Oromummaan maqaa Oromootiin waamamuu kan inni ilaalamu godina keessatti. Mootummaan immoo maal jedha achi keessatti gaa Oromoonis sabaaf sablammii biyyattii keessatti jedhee dubbatama. Akka kanaan mootummaan uummata Oromoos nan bulcha jedhu kun yeroo uummanni Oromoo akkasittiin mirga dhabee du'ee kabajaa dhabu kana maal dubbata? Sababni dubbatu maalidha achitti? Ammallee humna mootummaadha jedhamee kan yaadamu mootummaan isa kam akka ta'ellee waan beeknu hin qabnu waa'ee mootummaa. Sababni isaa immoo mootummaadha jedhee itti baqatee dhaqee harkallee itti laadhatee mana hidhaa seenaa jedhamu seerri akka jiru fakkaata. Mana hidhaatii beennaa diidatti rasaasaan rukkutamee jedhamee baafamee dhaqamee du'ummoo waan mootummaan gargaaru kana jennee ibsuullee hin dandeenye. Kana jechuun qaamota uummata Oromoo achi keessaa ajjeesan dugda duuba mootummaan jira waan jedhu agarsiisaa laata? Maarree mana hidhaa seensanii mana hidhaatii baasanii ajjeesuun mootummaan isaaniin gargaaraa deeggaraa jira warra ajjeesaa diidarraa jiranillee jechuudha. Humnoonni faannoo poolisii humna addaa Amaaraatiin alatti achi keessa socho'aa akka jiran kaastu. Humni faannoo fi poolisii humna addaa Amaaraa kun kan konkolaataadhaan naannoo Amaaraarraa ammas dabalatee achi seenaa jiru jira. Sirnaan jiru malee Maleeshaa Amaaraa keessee faannoo kan jedhaman kun gaduma deemanii burqoosuma deemanii godina Matakkal kana keessa dhuunfatanii kan isaan jiran. Jarri kun hojii maaliitti bobba'anii mootummaa deeggaraa jiru? Hojiin isaan irratti bobba'an uummata Oromoo kan ta'e ajjeesuu duwwaarraan kan hafe hojii gahee biraan qaban. Isaan uummatuma Oromoo adamsanii akkuma bineensaa bakkuma arganitti dhiira dubara guddaa isa xinnaatu hin jedhiin ajjeesuu duwwaarraan kan hafe gaheen hojii isaanii kanuma. Uummanni Oromoo haala kanaan maal keessa jira? Miirri naannoo sana jiru nagaan jira? Haalli uummataa maal fakkaata? Waan tokkollee nagaan hin jiru. Dhiirri dubarri bosona keessa kan inni jiru. Bosona keessatti illee adamfamee du'aa ajjeefamaas kan inni jiru. Mana hidhaa keessallee inni seenee bahi jedhee fuudhee bahee dhaqatee ajjeesee reeffisaallee hin argamin jira. Nagaan hin jiru. Haala hamtuu keessa uummanni Oromoo marri kan inni jiru godina Matakkal keessa. Egaa uummata Oromoo akka waliigalaatti maal dhaammatta carraa kanaan? Maal akka godhuu feetu? Egaa uummanni Oromoo baay'inaan kan nu dhabne tokkummaatiin wanqate garuu baroonni hedduu darbaniiru mootummoonni
baay'een darbaniiru arrahu mootummaa Oromooti busha edhamee bara odeeffamu kana keessatti godina Matakkal keessatti dhiibbaa fi duutii ajjeechaan amma ammasitti abboonni kan odeessan hin jiru. Waan hamtuu keessa kan jiru waan ta'eef uummanni Oromoo lixarraa ba'arraa tibbarraa kaabarraa inni jiru tokkummaadhaan waan nutti bobba'aa jiru kana hundumaa Faayira afaan qabeetiin garboomsatee har'as immoo garbummaa jalatti hambisuudhaaf yaadaa micciiraa ajjeesaa jiru kana sosochee ofirraatii dhiibee lafa kaa'uu qaba jedheen kan hin dhaamu biraa kan hin dhaamu qabu waa'ee tokkummaa. Ayyee Oromticha godina Matakkal aanaa dibaat keessatti ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akkasumas mootummaan naannoo Amaaraa dabalataan humnoota faannoo fi poolisii humna addaa naannichaa dabalatee achi qubsiisuudhaan uummata Oromoo ajjeesuu manneen buqqisuu fi qeerraa godaansisuu irratti hojjechaa jiru ilaalchistanii yaada qabdan dhiyaattanii karaa raadiyoo Har'aata Biyyoolessa Oromiyaa waan dhiyeessitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa sin galateeffannaa fuuldurallee deddeebinee sin gaafannaa horaa bulaa deebana. Galatoomaa nu dhaga'uu keessaniif sin galateeffannaa. Oromia,